Obboleettiin keenya suuraa ishee armaan gaditti argitan kun Saa'uudi Arabiyaa keessatti akka ofiin of ajjeestedha kan dubbatamaa jiru. Sababni of ajjeesuu isheetis maalodha jedhamee yeroo gaafatamutti sababa jaalalleen ishee yookittiif hiriyaan ishee sin fuudhu sin barbaadu jedhee fi of ajjeesuu isheetiin dura guyyoota muraasaaf akka bu'aa dhiphataa turtedha kan dubbatamaa jiru. Bo'uu dhiphachuu qofti hin ga'u jedhee lubbuu ishee tokkittii jijjiirraa hin qabne of galaafattee of balleessiteerti addunyaa kanarra du'aan godaanteetedha kan jirtu jechuudha. Ana yeroo baay'ee kan gaafii guddaanatti ta'u dhiirri yoo deeme dhiira biraatu dhufa. Inni si dhiisee kan biraa fuudhee atilleen jireenya biraa eegaluu ni dandeessa. Kan biraatti eerumuu ni dandeessa. Garuu lubbuu keessa yoo of ajjeestanii jijjiirran lubbuun biraa waan jiru isinitti fakkaata. Jijjiirran hin jiru koo dubbiin akkasii miti. Irra deddeebiidhaan wantoota wal fakkaataa kanadha kan obboloota shamarranii biyya Arabaa keessatti argaman irratti mul'atu jechuudha. Dheengaddum turtii ji'a lamaatiin dura Dubaay kana keessatti jaalallee birrii 500 kanfaltee Itoophiyaarraa gara Dubaay fiddee inni turtii ji'a muraasatiin booda dubartii biraa irratti jaalate sin barbaadu jedheeni ishiin gola madaamii keessatti ofii ishiitiin of ajjeeste jechuudha. Lubbuu ishii jijjiirraa hin qabne irratti murtoo fudhatte addunyaa kanarraa hin darbite inni jireenya isaatti fufee jira dubartittii sana faana jechuudha. Inni siyyuu yaadatu jechuudha. Anaaf jecha of ajjeeste wanta akka kana jedhu isatti mul'atu. Ijoolleen keenya nama biraatiif yaaduu yoo dadhabdan haadha keessaniif yaada. Haati keessan guyyaarraa guyyaatti ala ilaalatedha kan jirtu. Kanaftuu jechuudha. Akkasuma namni ofiin of ajjeese reenfisaalleen yeroodhaan gara Itoophiyaa galuu hin danda'u. Yookiin ji'a 2 turuu danda'a, ji'a 3 hanga ji'a 8 turuu danda'a. Piroosesii baay'ee gaafata reenfi gara biyyaa galuudhaaf. Warra keetiif illee yaaddoo hin ta'in ofii keessan irratti hojjedha shamarran keenya. Duraan dursa ani wanta kamiyyuu nan danda'a jedhiitii of murteessi. Guutumaan guututti hirma dhiira irratti of hin gatin namadha waan ta'eef boris irratti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ati duute taanaan inni si iyyuu si yaadatu. Gaafa inni si gatee dubartii biraa faana deemuu eegalee atilleen jireenya biraa kan kaleessarra fooyya'e. Maaliif akka inni si dhiisee deemi sababoota hir'ina kee barbaade jechuudha. Ofii kee irratti hojjedhu jijjiirama argisiisi. Ani dhugaa waaqayyo of ajjeesuu mitiitii ilma dhiiratiif of ajjeesuu dhiisitii bakka yaada addaa garaa keessa iyyuu galuun isin hin barbaachisu. Jireenya biraa eegaluu ni dandeessa. Isa qofa miti jireenya waan ta'eef jireenya biraa kan isarra fooyya'e argachuu dandeessa. Ittiin cubbisne isaatiif sitti cubbisee deeme waan ta'eef jireenya inni si jiraachisu caala kan isaan oliitidha argachuu kan dandeessu. Garuu hir'ina kee barbaade ofii kee irratti hojjedhu. Maaltu na barbaachisa akkamitti jiraachuu hin danda'a jedhi malee akka waan ilmoo keetii isaaf hin yaadin maaltu isa barbaachisa har'a kana godhee fi boru maaliin godhaaf guutumaan guutuutti irratti of hin gatina. Maatii keessan ala ilaalchisaan hambisina. Haadha kee tokkittii kee boru naaf galtii ibsaaf naan galtii otoo ishiin jettee ala si eegdu bakka galuu hin dandeenye gaafate dhaqxu ati duuteetti gorte. Garuu haati kee amma umuriidhaan lafa kanarra jirtutti ilmoon koo biyya ambaa keessatti akkana taate. Amma gurbicha sana hin beekoota isa ergan umurii isaanii amma lafa kanarra jirutti gubachaatidha kanaaf ammaatiin kee jechuudha. Kanaafi obboloonni keenya ofii keessan irratti hojjedha. Barumaan bararraan maal taatee of ajjeeste dhiiraaf jechuudha. Maal taatee of ajjeeste abbaa manaa ishee irratti fuudhe, jaalallee ishee irratti fuudhe. Miti jaalallee kee abbaa ilmaan keetii maaliif hin ta'in inni si dhiisetii deeme taanaan daandiin siifaa qallalu karaa nagaa jedhiin jireenya jiraachuu ni dandeessa. Jireenyi dhiira maleellee ni jiraatama waan ta'eef jechuudha. Ishee wadaminaa shamarran keenya. Dhiirri amala kana sitti agarsiisu jechuudha. Dhiira akkati isa dhiistee jireenya biraa jiraachuu hin dandeenye dhiira mirkaneeffate. Dhiira akkati baay'ee jaallattu dhiira mirkaneeffate. Dhiira gonkumaa abadan akkati isa dhiisuu hin dandeenye laphee kee keessaa bakka guddaa akka qabu dhiira mirkaneeffatedha dhiira kana si godhu. Kanaafuu sirriitti dhaggeeffadhu obboleettii koo. Yoo barbaade bilbila sirratti cufaa, yoo barbaade sirraa kaasaa, yoo barbaade hambisiidha siin jedhaa, yoo barbaadu sittaasaa, gadi si garagalchaa, ol si garagalchaa jechuudha. Miira keetti taphataa, laphee kee cabsaa, jechoota barbaaduun sammuu keerra adeemaa jechuudha. Si hojjetan hin jiraata. Look, singashu siin jedha yoo ta'e jechuudha dhiirri tokko. Bakka singashine maal gootati? Eggisni ilaallanneeti maal goota waa'insaa? Bakka waan tokko haasoftanii singashu siin jedha taanaani bakka hin barbaachisneeti maal goota? Waan si dhibu keessaa jechuudha. Shamarreen waan sana ilaallatuuni jirti jechuudha. Singalchu jedha taanaan bakka nama ilaallatutu jira jechuudha waa'insaa. Kanaafiyyuu bakka ittiin barbaachisne bakka itti vaaliyuu hin qabne maal gootati? Obboleettii kiyya dhiironni baay'een akka jarri si barbaadanu beektaa garuu dhiironni gatii kee beekanu dhiironni baay'ee si jaallatanu akka naannoo waa keerra jiranu beektaa ati garuu dhiira tokko jaallattee tuffatamaa arrabsamaa akka
dubartiidhaaf kabaja malu osoo siif hin kennin dhiira kadhataa wajjin jiraatta. Bakka hin barbaachisne daqiiqaa tokkoof hin turrinaa ijoolleen shamarranii. Dhugaanis nitti himan. Naannoo kee irra laali. Dhiira danuu si barbaada. Dhiira gatii kee beeku jechuudha. Dhiira si jaallatu jechuudha. Ati garuu dhiira tokko jaallattee duukaa maraatta. Kabaja kee dhabdaa, of dhabdaa, sammuu kee dhabdaa. Please. Bakka hin barbaadamne gonkumaa daqiiqaa tokkoof turuu iyyaalina. Bakka singashu sin jedhametti walitti dhufeenya singashu bakka kanatti sin jedhametti gonkumaa hin turre. Arruma keessaa ba'i. Sin jechuu barbaada obboleetti koo. Viidiyoo kana share copy link godhaati shamara hunda biraan ga'a. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa. Tokkoffaa irratti haadhafaatee namni miidiyaa kanarratti hundu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taanee hin beektaa. Anaan ammoo kan wal beeknu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweet jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beektaa miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kophaa qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faaxee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Homa ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi keenya wallaahi hundi keenya dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalimee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuweetiin mana madaamii daladdurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama keenya kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a. Gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a. Si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a. Waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu. Amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee yoo dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan akka ati miidhamtu waan barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Si galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'i yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu. An walumaa gala wanti sii dhaamu yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna. Miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu. Akkuma
Sunsumaaf sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaa fi ilkaan wal ciniinaa waliin jiraata. Hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite. Ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate sii galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini uummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin hayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jettu